Har'a obboleettiin koo na laaluuf dhuftee gumaata fiddee jechuudha. Yookiin immoo waan ittiin na laaltu qabattee jechuudha. Baay'ee tokko iddoodhuma nama hin qabuuf jechuudha. Waaqayyoon si eebbisu jechaan itti seene jechuudha. Mee gumaata kana laalaa akaakuu kana fakkaata. Na laaluuf kan dhuftee durallee guyyaa lama dhufte jechuudha. Surumaa iddoo adda heetuu jechuudha. Tokkoon hin dhufeeni. Anyways kanadhaan isin agarsiisee kana fakkaata jechuudha. Qancab godheetuma dafiraatiidhuma waraabadhe kaameraa nama hundumaa waan fidan waraabuu isiitiin ta'u. Qoona waraabadheetu waan ija babaasee kaadhee dhaqee waraabadhee jechuudha. Isheen ni beekti samma tokko waan kana waan ta'eef. Kunillee kan ishiin fidde waan ta'eef kunis akkasuma jechuudha. Ishumatu fide jechuudha. Siniin jedha. Waaqayyoon si haa eebbisuu bara kee haa eebbisuu waaqayyoon jechuun hin jaaladha jalqabaan qabeeti. Dukkana keessan gaafa viidiyoo waraaban yeroo hundumaa ni beektu maaliif ibsaadhaaf jedheetanii isa dogoggora kana dhiifamaan isiniin jedha. Hordoftuu tokko akkam jirtu nageenyi fi jaalalli iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu. Isiniin irraanfanne dhufee jira. Mee chaanala kanaaf haaraa warri taatan isinati subscribe godhaa. Warri ilaaltan immoo share like osoo hin godhin hin baay'ina. Anyaan waliin nyaachaa ni haasofnaa. Isiniin jechuun barbaadanii har'aa obboleettiin koo tokko yookiin immoo namni na laaluu dhufeetu jira maal akka fidan jechuun isinii waraabaa isinitti haasaa jedheen dhufee jechuudha. Jalqaba waraabeen dhaqee viidiyoo waraabee immoo dhufee isinitti deebi'a garuu hammaaf nyaachaa hin jira waan ta'eef isinittan agarsiisaa jechuudha. Difiratii waan dhaqee qooyina waraabaa viidiyoo jedhaan malee mummuratanii sirumaanii sodaan taa'ee jechuudha maaliif dursa akka fidanii walitti qabee viidiyoo godhee sodaan. So akkasii egaa dhiifama shaarbii keenya mammara inni maaliif seetan xiqimtiidha baay'ee bubbisa amma jechuudha. So kanaaf shaarbii sirriitti maradhee yeroo saamii qorrillee na rukutee ture kan biraa miti maaliif yaa ofiisin eegunnaa sana na rukuu waan ta'eef ammas ka'ee deddeemu na barbaachisa waan ta'eef. So amma akkasuma dhaqee viidiyoo waraabaa jechuudha. Okay. Sodaadha dhugaa waaqa yeroo waggaa kana yeroo saamii guyyaa tokko waraabeen beeku dhugaa dubbachuuf. Yoo xiqqaate namni 12 wayii dhufeera. Yoo xiqqaate soba koofaan dhugaa waaqasa waan hundumaa gaarii hojjetu jechuudha. Garuu nama tokko waraabame tokkoffaa ani baay'ee yaadeen jira yeroo sanattis nan jedhu. Lammaffaa shaamidhaan daa'imni hin bu'asaamin yeroo sana. Kanaaf bakka umaayyuu waan kaameeraa waraabaminaan gonkumaa. Guyyaa tokkotti namni 3 dhufellee jira walirra jechuudha. Kennu waraabni dhugaa dubbachuuf yeroo kan saamee viidiyoodhuma waraabne ofiifuu da'uu gara torbee lamaasiin isinii waraabame. So dhaqee gaamma kana qancab gochuu dhaqee didda sirreeffatanii maal viidiyoo waraaban jiru. Kun akkasittiin ittoon jiraasii biddeenni kun jira muratanii qopheessaa isinii jennere dura na sodaadhe. Achitti waxiin diimaan jira. Fooniin wal makee bisiraan argitu sinu sitti mul'achaa jira yaada yaa'u dukkana keessa waraabe isaan sirreeffataniiru yookiin anis waraabbadheera kaayyoon koo naa guuteera. So akka kanattiin isinitti agarsiisanii asitti illee uffatichis kan dhufee isheedhuma fidee dhufee juusiillee fidee dhufte durallee guyyaa 2 deebitee. Marqaan xaafii illee dhufee maaltu dhufee gaa dura
Inna achuma taa'ee waan waraabee jechuudha. Kanallee ishiitu fidee dabalata jechuudha. So maashaallah waaqayyoon waan gaarii isheedhaa haa godhu. Wanta haaraa haa argattu. Dhugaa dubbachuuf bakka na gammachiistee na dafistee baastee namallee waamanii laatanii fi galan qallaan hin gammanne. Waaqayyoon haa eebbifamu hunduma keessatti inni waan gaarii hojjetu. Deebi'ee egaa xaq godheeti as deebi'ee jechuudha. Waraabadheeti jechuudha. Waraabeetiin deebi'ee. Manni koo dhiphoo waan ta'eef as iddoon kaan hin jiru beektuu kushiina waan naqee dhugaa dubbachuuf. Dhugaa dubbachuuf achumatti naqee waraabadha. Na waraabaa'uun jedhee naan waraaban. Kanaaf isaan immoo maaltu jeeqaseetanii mucaatu jeeqa Saamu'eeltu xinnoo waan arge sana keessa waan arge fuudhee liqimsuu danda'a waan akkasiitiin hin cinqusaan. Garuu mana jira yeroo dhufan. So waraabbadhee dhufee siniin jedha kana fakkaataa waaqayyoon guyyaa gammachuu gaarummaa gammachuu irratti akkan si baasu akkuma anaa gammachuu irra goote gammachuu irratti akkasii deebi waaqayyoon nan kadhadha eebbifami kabajii jechuun hin jaaladha obboleettii koo kanaani eebbifami ga waan hundumaa waaqayyo waan gaarii godheef haa eebbifamu bichaa bara kana kan itti naaseen anaaf gammachuudha. Kumni 217 sana gaariidha garuu. Waan gaarii dhumaan jalqabee dhumeessituma ta'eeyyuu ana. Bakka barichumtu 215 sana gaariidha. Dhugaa dubbachuuf. Dhugaa isa waaqayyoon waan hundumaa godhuuyyuu dubbachuuf jechuudha. Waan hundumaa isa moofa'ee saaraa ganas kan jalqabe bara sana naa jalqabe ana waaqayyoon. Bara sana jalqabee ergasii harkisaa hin dachaan ittuu caalatti waan gaarii naa hojjete haa eebbifamu waaqayyoon koo yeroo hundumaa isaaf immoo galata dhoksaa nammaaree kennaaf ammumni koo danda'e hin waan biraan irraan barbaadu waan hundumaa waan godheef akka namni na beeku godhe akka namni bakka maal jedheeni maa akka nuuf yaadadhu na godhe nuuf yaadadhu jechuun sankalee xiinxaluurra har'ani daana jedhee akka nuuf yaadadhu isa darbe na dhageessiise sankalee kana lama miidhame har'a dachaa naa deebisaa jira gaafota jiran naa deebisee bakka kan nama jedhee wanti dubbadhu illee jiru Kiristoos koo haa eebbifamu akkuma kolfeetti gadda keessa soo ta'e akkuma kolfeetti nafa jechuudha yoo kan hin gammanne jiraachuu danda'a amma suura makoo kana illee ilaaleeti garuu bakka bichaa hin beeku jechuudha. Innaa waaqayyoon haa eebbifamu siniin jedhaa. Isin immoo laayik sheer godhaa viidiyoo kana yoo isinitti tolee yaada qabdan barreessaa siniin jechuu jaaladha. Isin irraa badee walumaan haasawna kana booda mana keessaa siniin jedhaa baay'ee.